Akkam ooltan nagaa jirtanii fayyaadha. Har'as walitti deebine akkuma beektan torban lamaan dabre kana waa'ee maafiyaa dhibbaa digdama jedhamu ka caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramee yakkoota adda addaa hojjetaa jiru irratti qorannoo gaggeessaa bu'aa qorannootis gama feesbuukiin dhiyeessaatiin ture. Torban dabre immoo akkaataa seenaa uumama maafiyaa kanaa akkamitti dagaagaa guddataa akka dhufee fi caasaa mootummaa keessatti hagamta akka babal'ate kutaa dura qorannoo yeroo jalqabaa dhiyeesseen ture. Har'a immoo miidhaa maafiyaan waliigalatti keessattuu immoo maafiyaan Oromiyaa keessatti ijaarame kun diinagdee nageenya siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti miidhaa akkamii geessisaa jira yoo tarkaanfii fudhatamuu baate balaan isaa maal ta'a maal hoo gochuu dandeenya ka jiru irratti yeroo fudhadhee waan hin qindeessan qaba achirratti yaada isin dhiyeessee kan mari'annu ta'a jechuudha. Haga namoonni seenanitti akkaataa itti maafiyaan tun itti hojjettu akkaataa isiin itti doorsiftee sodaachiftee namarraa maallaqa itti fudhattu mee sagalee kana waliin dhaggeeffannee ni beekaan oddoo biraan jira timeera maal jettee akka gootu hin jedhe ani yoo barbaade Tsaggaayee Mootummaa Asaffaan jedhamaati mee Amboo keessa jiraattee diinagdee kee hin geggeeffatu ta'ee nan si laalaati haadha jaarsummaa kana sa'aatii 8tti qabatu taanaan anatu dhimma kee qabata hallaqe bakka akkasitti naa qabatu maaltu si laallata siisiin Isti nani laallatu miti Amboo keessa jiraattaa hin jiraattu kana isaa taa'ee tan si laala teessee na laalta bakka waree biraan barbaadu akka ilma namaatti jaarsummaa qabadduuti si gargaarreetu abbaa dhugaa qabu dhugaa isaa hin kafallaaf akka namaatti yoo barbaadanu jaarsummaa kee keessa hin taa'u abbaa barbaade jaarsummaa kee keessa haa taa'ani bakka namnatti jaalatu. Himmatti na doorsistuufi qabdaati. Akka gootu tolasaa. Ati eenyumaan caaltuu jechuudha kan nama gantee magaalaa keessa jiraatu. Hayyee gurbaan kun egaa akkuma reefu ilaaltan Tsaggaayee Mootummaati jedhama. Maafiyoota xixiqqoo keessaa maafiyaa gurguddaa miti. Abbaa qabeenyaa tokkotti bilbilee jaarsummaadha yoo dubbii fixatte. Jaarsummaan dubbii fixadhu jechuun maallaqa kafalu jechuudha. Maallaqa yoo kan kafallu taate Amboo keessatti qe'ee kanatti hojjettu jechuudha. Kun egaa Amboo qofatti miti. Maafiyaan Shaashamannee keessattuu jalqaba irratti namoota dhaloota naannoo saniin taane bifa kanaan bilbiluun doorsisuun nama itti erguun gaaf gara bilbilaa kana dide immoo ukkaamsuudhaan hojii akkanaatti kan hojjetaa jiran jechuudha. Sagaleelee akkanaa kun amma reefu moggaan sagantaa kana eegaluu jeemu waan dhufeef isin dhageessisuu barbaade malee gama feesbuukilee isiniif maxxansaa hedduudha kan bifa kanaan namni saamamaa doorsifamaa yoo dide ajjeefamee baankii isaatirraa ittiin fudhatamu jechuudha. Waan leefuu miidhaan maafiyaan uummatarraa fi biyyarraan gahuu danda'u maal ka jiru irratti yeroo fudhadhee bal'inaan irratti haasofnarra. Torban dabre akkuma yaadattanitti maafiyaa hoggaa jennu maali? Maafiyaa hoggaa jennu garee yakkaati jechuudha. Garee yakkaa kan sirnaan gurmaa'e, kan hoggansa qabu, kan iccitii ta'e, kan ammoo gochoota aseerummaa yookiin immoo yakkoota adda addaa hojjechuudhaan maallaqa walitti qabatu jechuudha. Maafiyaa jechuun garee gurmaa'e, kan hoggansaaf caasaa qabu, isan organized criminal group jechuudha. Mafia is a form of organized criminal group. Kan jaaramee hoggansa qabu, caasaa gubbaa magadii qabu, kan humna qabu, namoota doorsisuudhaan, malaammaltummaadhaan, harka micciiruudhaan maallaqa walitti qabatee maallaqa san immoo dantaa dhuunfaa miseensotaa fi hogganoota maafiyaa saniitiif raabsu jechuudha. Maafiyaan mootummaa tokko keessatti karaa afuriin deemuu danda'a. Tokko state capture kan jennuun maafiyaa fi warri qondaalota hoggaa ol ta'anii murtii fi maammanni mootummaa gara maafiyaan sun barbaadutti yoo ka deemu taate torban dabre akkuma inni isiniin jetti criminal state kan jennuun mootummaan immoo yakka keessatti hoggaa hirmaatu maafiyaa state kan jennuun dhuma irratti gaafa aangoo mootummaa guutumaa guututti maafiyaadhaan dhuunfatame jechuudha. Wanni torban lama sadeen kana argaa jirru sochiin maafiyaa kun
jalqabumaa'u qaama mootummaatiin waan ijaarameef qondaalota ammallee qondaalonni mootummaa hooggansarra waan jiraniif almost Oromiyaa gara maafiyaa steetitti maybe parsantaa dhibbeentaa 70-80 gara maafiyaa steetitti yookiin immoo sirna mootummaa maafiyaa ta'etti jijjiiruu isaanii agarra jechuudha. Torban dabre ammallee wal yaadachiisuudhaaf caasaaf hooggansi maafiyaa dhibbaa diidamaa maal fakkaata ka jedhu sadarkaa sadiitti kan hoogganamu. Sadarkaa siyaasaa, sadarkaa opereeshinii fi sadarkaa loojistikiitti adda qoonnee ilaaluu dandeenya hooggansa garee maafiyaa kana jechuudha. Gareen maafiyaa kun ajajaadha qaba. Warra siyaasaa qaba. Warra siyaasaa uwwisa siyaasaa kennuuf kun jechuun warra mootummaa keessa taa'ee imaammanni mootummaa, adeemsi mootummaa, siyaasni mootummaa akka maafiyaa saniif garee yakkamaa saniif ta'utti warra haala anjeessuuf warri maafiyaa kun saaxilamee tarkaanfii mootummaa akka irratti hin fudhatamne uwwisa warra kennuuf jechuudha. Sadarkaa lammataatitti garee opereeshiniidhaati jira. Gareen opereeshinii tarkaanfii ajjeechaa, ukkaamsuu, doorsisuu, lafarraa buqqaasuu kanneen adda addaa kan humna dhiyeessu jechuudha. Gareen opereeshinii kun sadarkaa sadiitti jira mataa isaatiin. Warra ajaja gubbaa dabarsu jira. Sadarkaa Oromiyaatti jiran amma. Warra bobbaa simriitti jennu bobbaa kennu jira. Warra immoo tarkaanfii fudhatu jira jechuudha. Garee loojistikii kan jennuun garee dallaalotaa fi daldaltootaati. Warri kun warra maallaqa walitti qabu, warra maallaqni irraa argamuu qabu adda baasee warra opereeshiniitii fi warra siyaasaatiin waliin ta'uudhaan maallaqa walitti qabe san immoo caasaa maafiyaa kanaatiif warra qoodu irra caalatti warra dallaalotaa fi daldaltoota irraa walitti makamee jiru jechuudha. So sadarkaa sadii sadarkaa olaanaatti warra siyaasaatti jira, itti aansee warra opereeshinii jira, sadaffaan warra loojistikii jira. Walumaa yaadachiisuudhaaf. Torban dabre akkuma walii himnetti eenyu warri sadarkaa olaanaatti warri hagammaa beekaa jirru qorachaa jirra makoota adda addaa federaala keessaa dhagaa jirra bakka adda addaa hamma ammatti garuu suur sagaleedhaan baank steetimantiidhaan namoota as keessa jiran intarviyu gochuudhaan wanni irra geenye sadarkaa olaanaatti qondaalonni 3 sadarkaa Oromiyaatti hoggana maafiyaa kanaa ta'anii akka jiran sadarkaa siyaasatitti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, itti aanaa pirezidantii Awwaluu Abdii akkasumas jeneraal Haayiluu Gonfaa gorsaan dhimma nageenyaa pirezidantii Oromiyaa sadarkaa hoggansa siyaasatitti maafiyaa kan akka hogganaa jiran irra geenyee jirra jechuudha. Gara opereeshiniitti hoggaa fudhannu ajaja olaanaa warri kennu Abbaba Garasuu, Haayiluu Dalasaa keessatti argamu. Warri biraas akka jiran qoqqorachaa jirra. Bobbaa irratti Komishinar Zarihuunii fi Komishinar Tarreessaan bobbaasuu irratti warra hojjetaa jiru. Tarkaanfii magaalota sadarkaa adda addaatti jiru. Warra gammaa saaxilee keessa warra akka Baayisaa Huseen, warra akka Baayisaa Qalbeessaa, warra akka Eebbisaa Galaayee, warra akka Adaamarraa warra identifaayi goonee boodarra ilaallu kunis achi keessa jiranii jechuudha. Dallaalaa fi daldalaa torban kana adda baafanne keessa Biraanuu Baqqalaa nama jedhamu. Daamtuu Amsaaluutii fi Ammoo Shincinnii kan jedhaman Biraanuu Baqqalaa kun ka IDBIP characharu sani. Dallaalasiis akka daldalaattis taphata. Daamtoo namni jedhamus nama jar sadeen kun ammoo waliin hidhata qabu. Waliin hojjetu. Finfinnee fi Shaggarii fi aanota naannoo san irratti warra hojjetu keessaa gara Adaamaa hoggaa gallee warra akka Warquu Buuphaa, warra akka Xiiqoo argannaa jechuudha. Dallaalaaf daldalaa jalatti hedduudha. Dallaalaaf daldalaa jalatti magaalota irra jiru. Warri kun warra lafa saamuu, namoota ukkaamsuu, maallaqa achirraa argamu immoo hamma tokko fudhatanii hamma kaan immoo warra isaanii oliitiif dabarsu jechuudha. So maafiyaan waliigalaa akka jennutti I think irra caalaa isaanii beektanii Araarsaan kan gara bitaa irra jiru Awwal jidduurratti agarra. Abbaba Garasuu kun komishiinaroota lamaan san probably kan hin beekne Komishinar Darajee Baayisaa, Komishinar Zalaalam, Komishinar Tarreessaa warra jedhaman kun warra bobbaa maafiyaa kanaa irratti hojjetaa jiru jechuudha. Sadarkaa magaalaatti hoggaa bu'oo. Sadarkaa jiddu galeessaatti maafiyaa kana establish goonee eenyu akka isaan ta'anii gadda baafannee booda sadarkaa magaalaatti immoo hoggaa gadi buunu ka Amboo amma torban dabre ka Ambootii fi ka Burraayyuu torban dabre ilaallee turre. Ka Adaamaa torban kana irra caalatti ka ilaalaa turre ka Adaamaati. Ka Adaamaa hoggaa fudhanne gubbaarratti sadarkaa Oromiyaatti Araarsaa jira. Haayiluu Jaldee kantiibaan magaalatti sadarkaa Adaamaatti hoogganaan maafiyaa kanaa Haayiluu Jaldeeti jechuudha. Haayiluu Jaldee jalatti dallaalotaa fi daldaltoota gurguddoo ka
humna gurguddoo qaban namoota Warquu Buuphaa fi Xiiqoo jedhaman jara lamaan kanatu hooggana. Jarri lamaan kun isaan jalatti immoo warra akka Taasoo Badhaadhaa, Taliilaa Qumbii, Chuuchuu Dugoo jedhaman namoota if jalatti hiriirsanii qabu jechuudha. Wanni akkamitti beekne fakkeenyaaf kan Haayiluu Jaldee jara kana wajjin hariiroo qabaachuu isaa achi immoo Haayiluu Jaldee immoo Araarsaa wajjin hariiroo qabaachuu maafiyaa kana keessatti akkamitti beekne yoggaa jennu yeroo suuraa Warquu Buuphaa ani feesbuuk irratti maxxansu sanbooda by the way yoggaan footoolee maxxansu reactioniin hordofa. If I post this picture, what would be reacting? Who would be reacting? How will they react? Yeroo suuraa Buuphaa ani maxxansu immediately Haayiluu Jaldee Araarsaadhaa bilbiluudhaan baankiin Warquu Buuphaa akka cufamu godhan. Commercial Bank of Ethiopia fi baankilee hundatti bilbiluudhaan akkaawuntiin Warquu Buuphaa akka hojjettoota baankichaatiin hin mul'anne uggursiisan jechuudha. Why? Haayiluu Jaldee maaliif akkaawuntiin Warquu Buuphaa akka hin baane hin mul'anne akkaawuntiin Xiiqoo akka hin mul'anne maaliif barbaade Haayiluu Jaldee? Araarsaan hoo maaliif gaafii Haayiluu Jaldeetirraa isaa dhiyaateen akkaawuntii jara kanaa akka hin mul'anne godhe? Warri commercial bank keessa jirtan kana check gochuu dandeessan, arguu hin dandeessan, banuu hin dandeessan. Kan namoota biraa hedduu banamuu danda'a. Kan namoota an list godhe kana garuu banamaan jiru jechuudha. Ka Haayiluu Jaldees gaafasuma cufame, ka Warquu Buuphaas, ka Xiiqoos adaduma namoota kana list isaanii baasaa deemuun deemee jechuudha. So this shows a conspiracy. Maaliif criminal organization keessatti, organized crime keessatti conspiracy'n waliin hojjechaa jiraachuu isaanii kan agarsiisu keessaa tokko kana jechuudha. Kana Facebook irratti ni maxxanseen ture. Ifatti actually ka Adaamaa kun dhoksallee hin qabu. Fakkeenyaa fi suuraa jidduu irratti agartan kanatti yeroo gurbaan Xiiqoo jedhamu sun badhaasa kantiibaa irraa fudhatu agarra. Poolisoota keessa jira. Hunda agartaa jechuudha. Haayiluu Jaldee tumsa siyaasaa, uwwisa siyaasaatu isaaniif kenna. Warri akka Warquu Buuphaatii fi Xiiqoo lafa uummataa buqqaasuun, uummata saamuun, namoota ukkaamsuun yakki isaanii hunda keessa deemuu barbaadu. Isin maxxansaatiin ture yakkoota garaagaraa kan hin hojjetu. Yeroo yakkoota kan hojjetan poolisoonni waggaa isaan hidhuudhaa deeman tumsa Haayiluu Jaldee yoo isarra ol guddatte immoo tumsa Araarsaatiin gallakkifamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni Buuphaa jedhamu kun torban lama dura qabamee ture. Torban lama dura qabamee gara kaartaa 70 harka isaatti argamee ture kaartaan manaa. Warri federaala qabanii waggaa isaan federaala geessuudhaa deeman kallattiidhaan Araarsaan jidduu seenee akka hin deemne godhamee jechuudha. Ka Xiiqootis akkasuma jechuudha. Warquu Buuphaa fakkeenyaaf by the way warri maafiyaa jedhaman kun keessattuu warri dallaalotaa fi daldaltoota kun aangoo mootummaa qabanii garuu dhiibbaan isaan qaban humni isaan magaalaa keessa jiran san keessatti qaban kan warra siyaasaatii ol jechuu dandeenya. Namni amma Warquu Buuphaa jedhamu kun nama lama hoteela isaa keessatti ajjeese. Actually tokkoon gabaasee namni lammatallee ajjeese guyyaatii ajjeese qabamee lama osoo hin bulin bahee jechuudha. Yeroo barbaade dhukaasaa deema. Xiiqoonis akkasuma jechuudha. Kun warra seeraa ala ta'an, seeraa ol ta'an ka abbaan alangaa kamuu himata itti banuu hin dandeenye, ka poolisiin yookiin isaaniin ajajamaa yookiin isaan sodaatee jiraata jechuudha. Maafiyaan dhibbaa diidamaa kun yakkoota akkamii hojjeta? Yakkoonni gurguddoon gammaa isaan hojjechaa jiran keessattuu fakkeenyaaf kan Adaamaa kun maal hojjeta? Galaalle hojiin guddaan isaan hojjetan, yakki guddaan isaan hojjetan saamicha lafaati. Saamicha lafaa sadarkaa sadiitti lafuma takka yeroo sadi humnaan fudhatanii gurguruu jechuudha. Jalqaba qonnaan bulaa lafarraa kaasu yookiin sossobanii yookiin sodaachisanii lafarraa kaasanii ari'uun lafa san warra mana caraqaa jedhamu kanaaf gurguran. Keessattuu ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiran daldaltoota xixiqqaa godinoota irra jiraniif lafa kana kaartaan asitti isinii baay'ee jedhanii itti gurguru. Akkuma jedhanis kaartaa qilleensa irratti baasuu fi namoonni kun waggaa mana ijaarratan booda ifaa galchuuf bishaan galchuudhaaf
ji'a ji'aan jara maafiyaa kanaaf kafalan jechuudha. Waggaa takka 2-3-4 booda immoo lafni kun manni kun seeraa ala jechuudhaan shinishaanoo maqaa jedhaniin diigutti seenu jechuudha. Mana caraqaa kana diiganii lafa sana amma waggaa diiganis isin warri diigamuu barbaanne maallaqa kennee sirraa fudhatama. Erga mana caraqaa diigan booda lafti kun immoo investaraaf qophaa'ee jedhama. Investara kana kafilu biroo qonnaa biroo lafaa dhayitee bilaashittooma argachuu hin dandeessu. Dura warra dallaalaa kana bira dhaquu qabda jechuudha. Warra akka xiiqoo warra akka buuphaa bira dhaquu qabda. Isaan haala sii mijeessu. Maallaqa isaaniifis kennita. Isaan achirraa fuudhanii hayluu jaldeetii fi warra qondaalotaatiif kennu. San booda lafti sun sii kennama. Lafti sun investara tokkoof eega kenname booda lafuma sanatti immoo investara biraatiif overlap waan jedhaniin kaartaa kennu jechuudha. Yoo namni sun akkamitti narraa akkana ta'a jedhee ka dubbatu isaatiin doorsifama. Lamaan keessaa ka maallaqa wayyaa kennetu lafa san fudhata jechuudha. Yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 bifa kana lafa wal fakkaata investorootatti gurguranii namoonni maallaqa kasaaranii lafa sanillee odoo misoomsin dhiisanii biraa bayanii jechuudha. Yakki biraa gareen Adaamaa kun maafiyaan Adaamaa kun irratti hirmaataa jiru ukkaamsanii kafalchiisudha. Kidnapping for ransom. Notorious amma jarri kun faan. Nama biraa ummata biraa saamanii ukkaamsanii fixaniit ufiyyuu ofitti walitti garagalanii jiran jechuudha. Yakkoota ukkaamsu asallaa aqaaqii mata hara jidduu jiru waliigalatti kan to'atee jiru isaanii jechuudha. Poolisii harkaa qabu, waraana bosonaayis qabu. Fakkeenyaaf saamicha yeroo adda addaatitti mataa hara Adaamaa jidduutti konkolaattota dhaabuudhaan godhamu ukkaamsanii nama fudhachuu godhamu guutuu jara kanatu irratti hojjetaa jechuudha. Buuphaa xiiqoo warra kana irratti hojjetaa jira jechuudha. Feesbuuk irratti tokko kan inni godhe abbaa qabeenyaa beekamaa maqaa akka hin dhoofne hin barbaadu namni suni isarraa mirkaneeffateera. Nama buuphaa kanatti wal dhiyaatu maatii nama sanii buchisiisanii gara sodaree kanaan gama baasanii maallaqa gaafatan. Buuphaan jaarsa ta'ee seenu. Hoggaan jaarsa ta'ee seenu namichi gara qunnamtii gaarii qaba Oromiyaa fi Federaalaa humna fidatee bakka san bakka warri jalaa butame sun jiru GPS'dhaan argatee waraana qabatee dhaqa. Buuphaan isoo biraa bilbilee warra ukkaamsan keessa tokko ajjeesee waraqaa harka keessa kaayanii yoo warra hafee argachuu ka barbaadu taate maallaqa kafalii maallaqni immoo dachaa dabale jedhamee maallaqni sun irraa fuudhame. Maallaqni sun gama lamaan argata jechuudha maafiyaan amma kanarraa. Tokko kallattiidhaan maallaqa kafalamu san warra butee wajjin hiratee maallaqa guddaa keessa kaayata. Lammaffaa buuphaan abbaa gadaa ofiin jedha beeke abbaa gadaa jedhanii jiran. Abbaa gadaa jaameetuma waltajjii mootummaa eebbisa. Jaarsummaa waan seeneefis birooker fi maallaqa dallaalaa argata jechuudha. Dhiyooma kana hiriyoota isaa 2 makalaakiyaa fidatee butee baadiyyaa gara Walancitii kana geessee miliyoona 10 gaafatee 8 immoo akkanarraa butatee jechuudha. So maddi galii maafiyaa Adaamaa inni guddaan saamicha lafaatti aansee namoota butanii kafalchiisudha. Kabiraa qarata. Jimaaf kasala Adaamaa seenu. Affaarii fi Harargee irraa seenu. Amma tokko midhaanillee eegalanii jiranii guutuutti jimaa fi kasala isaantu qarata. Kasallee dhufu Walancitii eegas dabre booda dhaabsifamee gara konkolaataa 200 guyyaa tokkotti qaratu mootummaadhaaf sumuuniin hin galu. Jimaa Harargee irraa dhufee seenu osoo raabsamiin magaazina isaaniitti buusisiisanii irraa qaratu jechuudha. Kanarraa galii guddaa argatu. Galiin qarata kanarraa argamu gara kaznaa mootummaan galu maafiyaa kanaaf raabsama jechuudha. Hojiin biraa isaan monopoliidhaan humnaan qabatanii jiran raabsaa simintoo kan hin beeytanii raabsaa sukkaraa wantoota gama mootummaatiin dhufanii raabsamanis yoo maafiyaan kun maallaqa irraan argatin namoota maafiyaan kun hayyame qofatu bitatuu danda'a. Namoota maafiyaan kun hayyame qofatu raabsuu danda'a. Waan raabsamu kama hundarraa'u parsanteejiidhaan sheerii fudhatu jechuudha.
Maafiyoota biroo torban kana agarree warra ajaa'ibaa argaa jirra. Keessattuu amma lamaan kun Daamtuu Amsaaluu kan jedhamu kun ka huccuu gurraacha gara gadiirra jiru kun iyyaala harree hatee biyyaa ba'edha. Namni sun amma maafiyaa kana keessatti amborraa eegalee hirmaachaa warra baakoo tibbee kana saamee amma ol guddatee Finfinnee fi naannoo Shaggaritti nama to'annaa guddaa qabuu fi saamicha lafaarratti warra torban darbe isaatillee warra akka Kasaawun Kumasaafaa wajjin ta'uudhaan saamicha guddaa nama hojjetudha jechuudha. Kan warri baakoo tibbee dhiiga bu'aniit kanatti himatan. Kabiraa abbushii hincinni gajaaniin aanaa adaabuu bargaa isa bulcha jechuun hin danda'ama jechuudha. Bulchaan inni nayyamne shuumamuu hin danda'u. Bulchaan tokko dhufee jabaatee isaan morminaan caccabsee ari'e. I think itti gaafatama kominikeeshinii shawaa lixaa amma jiru kanaa'u tumee ari'ee jiran. Namni kun lafa dheedaa heektaara hedduu ka ummanni jenereeshinii meeqaaf itti fayyadamaa ture humnaan fudhatee to'atee jira jechuudha. Nama jarri lamaan kun amma maafiyoota gurguddoo torban kana agarre. Jarri kun akkasuma maafiyaa dhibbaa diidamaa ta'an hoggaa jenne faayinaanshaal tiraansaakshin gara fuulduraa isiniif hin dhiyeessa. Telefoon riikardi isaanii qondaalota bobbaa maafiyaa keessa jiran qondaalota siyaasa maafiyaa hoogganan wajjin kantiibota magaalaatti jiran wajjin communicationii isaanii we have established it. We have proof jechuudha akka waan kana keessatti isaan hirmaachaa jiran. Gama Booranaa hoggaa buunu kana mootummaanuu beekee qabeera humna bira dabarraan komishinar duubaa namni jaamu daldala qoricha sammuu nama hadoochuu albuuda daddabarsaa namaa naannoo kibba Oromiyaatti godhamu kan to'atee deemaa ture isaa fi bulchaa godinaati jechuudha. So maafiyoota akkanaa kana yeroo adda addaatti adda baafnee diiteelii isiniif finna gabaasa isaa barreeffamaanis gara fuulduraas isiniif finna jechuudha. So kunniin maafiyoota torban kana agarre keessaa. Maafiyoonni hagammaa magaalaa Amboo laallee jirra, Shaggar laallee jirra, Adaamaa laallee jirra, Shaashamannee laallee jirra. Magaalota afran kana keessatti maafiyoonni jiran kun amala wal fakkaatu qaban. Some common characteristics they have. Amalli tokko caasaa mootummaa magaalonni san qaban harkatti galfatanii jiranii yookiin waliin hojjetaa jiran yookiin immoo guutumatti to'atanii jiran jechuudha. Ajaja poolisii, biiroo nageenya akkasumas biiroo kantiibaa wajjin harkaaf gwaantii ta'aniiti kan hojjetan jechuudha. San qofaa miti. Maafiyoonni gurguddoon akka Warquu Buuphaa kan akka wamma reefu sin agarsiise kana jarri kun kantiibota qofaan osoo hin tahin Araarsaa fa'aa wajjinis Abbaba Garasuu fa'aa wajjinis hariiroo qabu. Kan ammoo baank tiraanzaakshiniidhaan ragaa namaatiin ragaa bilbilaatiin konfirm gochuun danda'amee jira jechuudha. Osoo kantiibaanuu kan diidu taate isaa ol deemanis sadarkaa Oromiyaatti dantaa isaanii eegsisachuu sadarkaa danda'uun hariiroo hoggansa maafiyaa dhibba diidamaa jiddu galeessaa wajjin central leadership hariiroo qabanii jechuudha. Dhuunfaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf Warquu Buuphaa kallattiidhaan Araarsaa wajjin hariiroo qaba. Jarri lamaan amma jenne kunis fakkeenya warri amma reefu maqaa dhuufne kun Daamtoo fi Abbushis kallattiidhaan qabu jechuudha. Kantiibonni waan faayidaa irraa argatan qofaaf osoo hin ta'in isaan wajjin waan ta'in aangoorra turuu waan hin dandeenyeef kantiibaa haaraa tokko fiddee osoo kan didu taate torban tokko osoo hin turin achirraa ari'amaa jechuudha. Caasaalee nageenyaa wajjin wal cinaa hojjetu yookiin dhuunfatanii jiranii hedduun isaanii sabboonummaa Oromoo yookiin immoo nageenya mootummaa dahoo godhatu. Gariin abbaa gadaati. Gariin hoogganaa qeerrooti. Yeroo ayyaanaa yeroo bakka adda addaatitti suuraalee maxxansuun yoo agartan warra sabboonummaa hedduu calaqqisiisu. Finfinneetti dantaa Oromoo kabachiifna siin jedhu. Finfinnee alatti dantaa Shawaa Lixaa, dantaa gosa kanaa, dantaa kaanii eeysifna siin jedhu. So sabboonummaa fi nageenya jechuunis amma yeroo hedduu jarri kun nu dahannatiidha jedhu.
warra qaanyummaa dannati qabu warra rukutan warra ukkaamsan shanee jedhuuni ufiin immoo akka waardiyyaa mootummaatitti uf dhiyeessu jechuudha. So sabboonummaa Oromoo yookiin immoo nageenya biyyaa akka golgaatti akka dura qabaniiti kan socho'an. Wanni hamaan boodallee deemnu jarri kun immoo wal isaan fakkeessu keessaa gandummaa naannummaa akka tooftaatti fayyadamu. Sadarkaa godinaarraa dabranii sadarkaa shaggar irratti shawaa lixaa yoo katabatan taate Amboo irratti Waddeessaa fi Coobii jedhanii adda baasu. Adaama irratti shawaa bahaa yoo gabbaasan taate gandatti immoo gabbu'anii gosa gosatti baasu. Gaditti Booranaaf Gujii jedhanii taphataniitu hoggaa immoo Yaabeelloo ga'an Karrayyuu Hawwattuu jedhanii jaaramuu jechuudha. Shaashamannee irratti yoo ummata kaan ummata shawaas haa taatu ummata Wallagga irraa dhufu kana dhiibuudhaaf saamuudhaaf maqaa arsiitiin socho'u hoggaa immoo bakka sun hin jirretti arsuma kana gosa gosaan adda baasu jechuudha. So tooftaan isaan ittiin fayyadaman keessaa tokko gandummaaf naannummaa akka tooftaa namoota ittiin rukutuudhaaf namootaaf jala hiriirsuudhaafis namoota rukutuudhaafis kan itti fayyadamu. Wanni ajaa'ibaa garuu miidhamtoonni their victims. Ambootti miidhamtoonni harki 90 kan ta'an dhalattootuma Amboof naannoo saniiti. Adaamatti lafti saamamu uummanni buqqa'u dhalatama naannoo saniiti jechuudha. Dhalatama silaa isaan maqaa dhayanii gosa isaa ganda isaa jala dhokatan saniiti jechuudha. Miidhaan maafiyaa waliigalatti maali ka jedhu sanitti adeemnu. Maafiyaan sirna mootummaa tokko keessatti dagaagdee guddattee jabaattee deemuun miidhaan inni qabu maali? Ka duraa seera dhabdummaa anarkii lawlessness akka hammaatu ajjeechan kan ummataatis boodarra immoo ufiifis wal dha'u. Maafiyaan hoggaa jala jalqabdu rakkoo ummataati booda walitti illee kaati tarfuu harkan jennuun. Deengata kan hin maxxanse tokko yoo ilaaltan xiiqoon dur warquu buuphaa jalatti dalaga. Amma xiiqoon jabaateet Adaamatti jechuudha. Warquu buuphaatii fi xiiqoon garee lama bayanii wal ajjeesuudhaaf wal barbaadaa deemu jechuudha. Kun amma biyya Xaaliyaanitti yoo ilaaltan, Meeksikootti yoo ilaaltan, Ameerikaa bakka tokko tokkotti yoo ilaaltan sadarkaa gareedhaan wal qoodanii amma Adaamatti karaa ol karaa gad ka buuphaati karaa ol ka xiiqoot jedhanii magaalattii addaan qooddatanii jiran jechuudha. Xiqqoo jennaan qawwee qabu, poolisii cinaa qabu, gara walitti dhukaasu kana jidduutti immoo nageenyi uummataa daran boora'u lubbuun namaa baduutitti deema jechuudha. Miidhaan biraa gama nageenyaatiin seera dhabdummaan takkaahuu maafiyaan fidu qaamota seeraa kabachiisan xiqqeessudha. Qaamonni seera kabachiisan humna yoo dhaban nama yakka dalagu garee yakka dalagu osoo arganu tarkaanfii irra fudhachuu yoo dadhaban taate yookiin immoo tarkaanfii irratti hin fudhanne taate yoo waliin hojjechaa jiranii kan beekamu taate ummati biratti dhageettiin isaan qaban qabeenyi humni isaan qaban legitimasiin isaanii kufaa deemaa jechuudha. Aangoo dhaabbilee nageenyaatii fi dhaabbilee seeraa of jala galchuun dhaabbileen sun akeeka dhaabbataniif galmaan gahuu dadhabanii uummata akka tajaajille rakkoodhaaf akka uummata saaxilan deema jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota akka Jaappaan, biyyoota akka Itaalii, Meeksikoo keessatti rakkooleen akkanaa kun babayanii balaa guddaa fakkeenyaaf Xaaliyaan Awurooppaa keessaa biyyoota diinagdeedhaan laafanii. Xaaliyaan keessattuu kibbi Xaaliyaan akka diinagdeedhaan duubatti harkifatuuf shoora guddaa kan taphate maafiyaa akka ta'e seenarraa baranna jechuudha. Maafiyaan amma Oromiyaa keessa jiru takka maafiyaan 120 kan warra Jaappaan, Xaaliyaanii fi warra Meeksikoo osoo hin taane irra caalatti kan Raashaa egaa Sooviyeet Yuuniyeen kufte bara 1991 booda maafiyaan uumame sana agarsiisa jechuudha. Oligaarkii kee jennuun namoonni muraasni qondaalota mootummaa wajjin wal ta'uudhaan qabeenya mootummaaf uummataa to'atanii sadarkaa aangoo mootummaa laaffisuutitti itti deemanii jechuudha. Oligaarkiin industirii baay'ee qabatee kan ture. Amma Oromiyaa keessa waan akkasii argaa jirra. Fakkeenyaaf simintoo maafiyaa tokko garee maafiyaa tokkotti to'ata. Lafa garee tokkotti to'ataa deema. Maafiyaan Oromiyaa keessa deemaa jirtu kun daldala gurguddaa kallattii suduudhaan yookiin immoo al kallattiidhaan to'ataa deemaa jirti jechuudha. Kun immoo rakkoo gara dinagdee laamshessuu qofa osoo hin taane aangoo mootummaa humna mootummaa laaffisaa jeequmsa guddatti geessuu danda'a jechuudha. Miidhaa maafiyaa dinagdee irratti qabaatu.
warri Adaamaa, warri Shaashamannee, warri Amboo kana ragaa ba'uu dandeessan. Maafiyaan dhuftee nama dalagu tokko doorsiftee huutee tumtee yoo maallaqa irraa guurrattu taate. Yoo namoonni maafiyaa keessa jiran qaraxa osoo hin kafalin lafa bilaashin argatanii dorgommii malee kan dagaagan taate namoonni kaka'umsi dalagatanii guddachuudha. Property rights gaafii guddaa keessa waan galuuf entrepreneurship laaffataa qancooraa deemaa jechuudha. Investmentiin biyya alaarraa dhufu daangeffamaa deema. Namoonni muraasni humna qabaniin warra isaaniin dorgomu dhayanii saamanii gabaa keessaa kobaasa yoo baasan taate monopoliitu uumamaa. Monopoliin uumamuun immoo wal dorgommiin akka dhabamu, wal dorgommiin dhabamuun qulqullinni dhiheessii meeshaalee gatiin isaanillee akka sirrii hin taane godha. Kun diinagdee laafshisa jechuudha. Maafiyaan hoggaa mootummaa to'attee mootummaa wajjin hojjettu baasiin mootummaa fi tajaajilli uummataa kennamu akka waliin ginne. Hagamma daldaltoota gurguddaa isiniitu kan jirru isiniif hin dhiyeessa. Maafiyaan tun amma konistirakshinii Oromiyaa keessatti hojjetamu. Hojii karaa, hojii bishaanii, hojii adda addaa to'ataa deemaa jirti jechuudha. Dorgommii malee fudhatu. Dorgomtumanii doorsee keessaa baasu. Hojiin isaa warri injineeronni Oromiyaa keessaa kan hin beekne jedhanii yaadda. Namoonni waggaa 5 muuxannoo hin qabne, kaampaanii waggaa 5 muuxannoo hin qabne, haruma dhaabamee haruma guddatee giree waan argatee konistirakshinii fudhate beeka beekta. Kun maal godhaa? Riqichi karaan jallisiin istaandardii isaa eegne qulqullummaa eegne akka ijaaramu mallee maala mootummaa guddaa jarri gurguratu abbaa isaan sodaatu abbaa isaan to'atu waan hin qabneef kwalitiin isaan fidan baay'ee hammata. Fakkeenyaaf madaabara bara dabre yoo ta'an maashina tura keessaa qaba. Madaabara jaanii dhagaa fidanii maallaqa sun biyya keessatti jechuudha. So waliigalatti maafiyaan diinagdee keessatti dhiibbaa guddaa kasaaraa guddaa fiddi. Oromiyaa keessatti magaalonni akka Shaashamannee, Adaamaa, Amboo, Ciroo kan dur daldalaan beekaman hedduu qoranii jira. Namni lixarraa dhufu Amboo buluu ni sodaata. Bullaan ni tumama ni saamama. Kanaaf namni achiin dabru magaalattiitti fayyadamaa jiru. Namni baadiyyaatti dhufee itti fayyadamaa jiru. Namni keessaa saabatee akka bahu godhee jira. Adaamaan jiddugala daldalaa guddoo Finfinneetti aansite. Haa taatu garuu sababa monopolii kanaatiin sababa maafiyaan tun nama rakkiftuun warri sababa biraas gadhiisee deeme daldalaan keenyas cufee deemee jiru. Maafiyaan tun mootummaa wajjin hojjette bifa gibiraatiinis bifa adda addaatiinis uummata saamuun magaalonni akka Shaashamannee guutumatti akka oonan. Kana yoon dongore fira keessan gaafadha. Shaashamanneen ontee jirti, Adaamaan ontee jirti, Amboo ontee jirti. Magaalonni amma argaa jirru dirree dhawaallee dabalatee jechuudha. Akka oonan. Kabiraadis shaggar ka yaanni isaa silaa naannoo Finfinnee kanatti humna Oromoo guddifna jedhan kun magaalonni sun akka lafaan kaane yaanni silaa dhiyaateef sun akka hojiitti ni qabne kan godhaa jiru maafiyaa kana ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Miidhaa maafiyaan gama siyaasaatiin qabu malaammaltummaan akka babal'atuu fi akka adeeffamu gochuu itti gaafatamummaan dhabamu qondaalli tokko yookiin immoo daldalaan tokko yoo tika eegumsa maafiyaa kanaa kan qabaatu taate waan fedhe yoo hojjetu taate ajjeesu ittiin gaafatamu, saamu ittiin gaafatamu. Kanaaf miirri gurbaa tokko kalee agartanii gurbaa loltuu tokko ka Bishooftuu irratti waan garaa nama nyaatu dubbate. Homaan fiddan amma Oromiyaa guututti hoggaa namni mirga tajaajilamuu gaafatu sini madda mana murtiin si geessa. Qondaaltiin si gaafa si geessu maal homaan fiddu deemu homaan fiddu minim mataa yaani jedhu kun untouchable sense of accountability guutuutti akka badu godhee jechuudha. Kabiraa aangoon faayidaa uummataaf biyyaaf osoo hin taane maallaqaaf akka taatu yeroo baay'ee irra deebi'eera kun monetization of politics, monetization of power. Oromiyaa keessatti aangoon maallaqaan bitamaa akka jirtu ragaa gujii isin agarsiisee jira. Rakkoon aangoon maallaqaan bitamuu qofaa miti. Maallaqaanuu kasii bitu maafiyaa kana. Maafiyaa kanatu sirraa yoo mallaqa qabaate maafiyaan kun araaxallee ruutaalee malee Adaamatti amma hojiin guddaa wal quunfaa hojjetan araaxa qilliqeessudha. Namni tokko kantiibaa ta'uu godinatti shuumamuu yoo barbaade maafiyaa kanatti dhaqee maafiyaan kun tokkoffaa jaarsummaa sii dhaqa Oromiyaa. Lammaffaa
maallaqa siilee keessa maallaqaan aangoo si bita. Si bitate jechuudha. Gammadaan yoo aangoo maafiyaan bittee fi achi keesse tokkoffaa hatee saamee saamsisee idaa san ofirraa kafaluu qaba. Yakka waan hojjeteef yakki sun saaxilamuun yookiin immoo hin ajjeefama. Kanaaf kantiibaan tokko bulchaan godinaa tokko ashkara maafiyaa kanaa ta'ee uummata irratti yakka hojjeta jechuudha. Miidhaan maafiyaan gama hawaasummaatiin qabdu humnaan bulummaan aadeffamaa deemu normalization of organized crime. Namoonni dalaganii namoonni walitti kan dhufan yuuneenii ijaarratanii jaarmota adda addaa ijaarratanii waliin dalaguudhaaf osoo hin ta'in walitti dhufanii biyyaaf uummata saamuudhaaf deemuun aadeffamaa deemaa jechuudha. Barnoonni jabaatanii hojjechuun gatii dhaba. Namoonni amma ani isinii saaxilaa jiru kun irra caalaan isaanii warra haayiskuul hin fixini. Wamanee mannaaraadhaa kiisa namaa lixaa turteedha. Hedduun isii hattuudha. Waggaa 87 irraa warra watakka hin qabneetu har'a biliyeenara ta'ee ol bahee jira. Namni yoo laalu gurbaan haayiskuulii fi yuunivarsiitii daldalaa ture tokko homaa hin qabu. Hin qabu qofa osoo hin ta'in ilmaan isaa nyaachisuu hin danda'u. Gurbaan durriyyeen tokko ka haadhaaf abbaan abaarte abbaa qabeenyaa guddaa ta'e waltajjii irratti fuuldura ta'a. Uummata keessatti akka kabajni ilaalama. Kanaaf ijoollee jalaa dhuftu jabaattee hojjechuu jabaattee barachuuf osoo hin ta'in hannaaf saamichatti akka deemtu godhaa jechuudha. Kanaaf dhiibban gama hawaasummaatiin inni qabu laafaa miti. Miidhaan maafiyaa Oromummaa fi Oromiyaa irratti waliigalaan qabu kana gaccibsee dubbachuun barbaada. Gandummaan takka naannummaan tooftaa ijoo maafiyaan tun ittiin jaaramtee fi olola ittiin ooftu waan ta'eef loogiin sirna mootummaa keessatti hiddasii jabeeffachaa akka deemtu godhaa jira jechuudha. Loogiin gandarratti naannoo irratti hundaa'e sirna mootummaa keessatti akka babal'atu fudhatama akka argataa deemu gadi jabeessaa deemaa jira jechuudha. Gadoo fi haaloon babal'achaa akka dhufu namoonni gosti isaanii gandi isaanii dhiibame jedhan gadoo matatti akka horatan haaloon onnee isaanii keessa akka seenu akka babal'ataa deemu godhaa jira jechuudha. Walamantaa fi wal abdannaan haphachaa deemaa jira Oromoo jidduutti. Wayyaaneen Oromoo qoqqooddee bitaa turte. Garuu taaktikaalii fayyadamte. Sadarkaa ammaa kanatti gandoggaa jennu akka dur gosoota fi naannolee gurguddoo mika jechaa jiru bara. Aanaa keessattiyyuu namoonni gosaan qe'eedhaan wal jaaranii warra biraa dhiibuun kuni namoonni akka adda ciccitu fragmentation of society fidaa deemaa jira jechuudha. Yeroo kanatti silaa Oromoon erga qabsaa'ee sirna alagaa jalaa bahe booda yeroon kun silaa yeroo gosoota Oromoo naannolee Oromoo waggoota dheeraadhaaf addaan ciccitanii addaan babaafamanii turan kana walitti finnee wal simsiifne. It should have been a time to work on integration, speeding up of integration of the Oromos. Maafiyaan garuu fallasanii Oromoon daran akka addaan faca'u addaan fagaatu dantaa gurmuu fi dantaa maallaqaatiif jecha ummata addaan fageessaa jirti. Miirri har'a Oromoo Adaamaa, Oromoo Shaggar, Oromoota bakka adda addaa jidduu jiru miira nama sodaachisuu fi nama saalfachiisu jechuu dandeenya jechuudha. Gara biraatiin har'a Oromootu aangoo qabate jedhanii dubbatama. Akkas taanaan silaa har'a Oromoon kan godhuu qabu sabaaf sablammoota biroo ofitti hammatee wal tahee wal dhagahee wal hubachuu uumamuu danda'uu qaba ture. Faallaa kanaa garuu maafiyaan tun maal godhaa jirti? Oromoo irratti jibba hama shakkii hama Oromoo irratti fidaa jirti. Adaamatti saamtee, Walancitiitti saamtee, Ambootti saamtee, Shaashamanitti saamtee, Bulee Horaatti saamtee dhuftee maallaqa saamte saniin Finfinnee irratti konkolaataa biyya hin jirre bitti. Iyyisiisaa deemti. Karaa cuftee lafa dhiitti. Mana barcaan mana farsoo keessa seentee maallaqa facaafti. Wal tumti, nama tumti. Sabni Finfinnee keessa jiru eenyu akka isaan ta'an hin beeku. Yookiin immoo kalee hiyyeeyyii manaatii akka ta'an isaan beeka. Kanaaf
namoota muraasa iyyaala akka ta'etti osoo hin ta'in akka bakka bu'aa Oromootitti waan laalamaniif akka Oromoon hundi quufee haqi isaa jiruutitti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf ilaalchi farra Oromofoobiyaan likkii malee akka babal'atu godhaa jira jechuudha Finfinnee keessatti. Yeroo silaa saboota hawwachuu qabnutti, yeroo silaa sabootaaf fakkeenya ta'uu qabnutti, nuti uummanni keenya cunqurfamne dhiibamne jeet qabsoo kan godhe. Har'a silaa kan ta'uu qabu guddannee mul'achuudhaan sirna uummata sirna gadaati ke jennu san fairness, justice, egalitarian equity yeroo silaa itti agarsiifnutti of tuulummaan, baalagummaan, durriyyummaan huccuu Oromoo uffate afaan Oromoo dubbataa saboota duratti deemu kun uummata keenya irratti ilaalchi farra Oromoo Finfinnee fi bakkoota adda addaatti akka babal'atu shoora guddaa taphataa jira jechuudha. Waa'ee maafiyaa kana waggaa kaafnu namoota gidduu kana maqaa kaase keessaa gaafilee hedduu kaasaa turtan. Namoota baay'eedha namoota lama kanaan kaase malee namoota baay'eedha. Warra kalee qabsaa'ota ture kan maafiyaa kana hundeessuu fi maafiyaa kana haga irratti hoogganuu jiran keessaa namoota aarsaa gurguddaa kaleessa Oromoo baasee jira. Warra kalee qabsaa'aa ture. Jeneraaloonni lamaan kun waraana wayyaanee gananii Eertiraa dhaqanii waraana adda bilisummaa Oromootti makamanii aarsaa guddaadha kan kafalan. Miidhaalee irra ga'e hedduu isaanii beekaa jechuudha. Isaan qofa miti ijoollee baay'eedha kan isaan fidan. So namoonni qabsoo keessatti aarsaa kafalan maafiyaa kana keessatti hundeessuu irratti ifatti argamanii jiran kana waakkachuu hin dandeenye. Maaltu kanaan fide? Namoota kana maaltu namoota kaleessa qabsaa'ota turan maaltu maafiyaa keessatti seenanii Oromoon akka ajjeefamu, akka saamamu, akka qoqqoodamu, akka hoogganan maaltu isaan kakaase ka jedhu keerfulii ilaaluun barbaachisaadha. Tokko xiiqii murnummaati. Yeroo Eertiraa turanitti keessattuu jara lamaan kun yeroo Eertiraa turanitti Jeneraal Haayiluunii fi Jeneraal Abbabaa Garasuu wal dhibbee abaaboo keessatti uumameen miidhamneerra akka naannootti dhiibamneerra yaada jedhurraa kan ka'e hoggama biyyatti galanirraa kaasee caasaa mootummaa keessatti maafiyaan kun ilaalcha jibbaarratti hundaa'ee akka jaaramu godhanii hanga ammatitti kallattiidhaan waan kana hooggana dhuunfaanis irraa fayyadama ani isaan fayyadamuu irraa rakkoo hin qabu. Garuu ilaalcha hama ilaalcha summii Oromoof Oromummaa diigu Itoophiyaaf illee balaa ta'e fiduu irratti jarri lamaan kunii fi isaan jala warri jiru shoora guddaa qabatan. Dhagaa Oppidiyoon duris Ihaadeg jalatti wayyaanee jalatti Oromoo qoqqoodaa turte. Garuu it was tactical, it was not passionate. It did not have passion. It did not have real hatred. Shawaa qabattee Arsii dhahuu, Arsii qabattee Wallagga dhahuu waan akkanaa godhaa turte warri wayyaanee. Hin beektan caasaa gaafa kumaan bu'u caasaan kumaa kufee jedhanii caasaa biraa fiduun hin jira. But there was no passion. These two gentlemen brought passion to the issue. Kanaaf jibbi nama keenya lixaarratti qabatanii dhufan balaa hamaadha fidee dhufe jechuudha. Wanni walii galuu qabnu namni keenya ani jala muree kan inni himuu qabu kaleessa qabsoo Oromootiif aarsaa godhuudhaaf namni galateeffatamuu danda'a. Kaleessa qabsoo Oromoo keessatti miidhamteef har'a Oromoo miidhuudhaaf mirga hin qabdu. Kaleessa murni tokko murni qe'ee biraatiin wal jaarre tokko si miidheef har'a garuu ati immoo Oromoo gosa biraatiin jaarte hawaasa nagayaa miidhuudhaaf mirga hin qabdu jechuudha. Kaleessa lafti Oromoo akka hin saamamne qabsoofteef har'a lafa Oromoo saamuu hin dandeessu jechuudha. It is not justifiable. Kalee Oromoon bilisa baasa jettee qabsoofte har'a maafiyaa sirna wayyaanee dachaadhaan Oromoo ajjeesaa jiru lafa isaarraa buqqaasaa jiru. Jadi qoreedhaan ijoollee jalaa dhiise warri akka baay'ee jira ijoolleen sin beektan kaleessa mana hidhaatti rakkataa turte warri akka Haayiloo Dalasaa warri akka eenyudhaan mana ijoolleen jirre achi keessa jira. Gama Shaashamannee kana ijoolleen jiru ijoolleen gama Gujii kanas gama Booranaa keessas warri qabsoo kana keessa turan warri adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo qeerroo keessatti shoora guddaa taphatan har'a maafiyaa kana jalatti jaaramuudhaan miidhaa hamaa Oromoo irraan gahaa jiru. Kuni xiiqii kaleessa aarii kaleessa murna biraa irratti qaban yoo kalee gandaan dhiibaman har'a
danda'aniif ijaaranii Oromoo biraa miidhu Oromoo addaan qoqqoodu is not justifiable jechuudha. Opidiyoo durii maaliif akka dhaabamu waan beeknuuf baay'ee nan aarsuan. Garuu ijoolleen qabsoo keessa turan, kan waggoota meeqa hidhaa keessa turan, kan biyyaa baqatan, kan madaayan, kan torchar ta'an har'a deebi'anii fakkeenyaaf ijoollee akka amma mucaa itti gaafatamaa nageenya Amboo gurbaa Baayisaa Hussein jedhamu. Nama yeroo dheeraa hidhaa keessa turedha. Yakki inni Amboo keessatti hojjechaa jiru garuu kalee maaliif qabsaa'e? Why is it? Kalee intalli Oromoo gudeedamte jennee qabsootti seennee gudeeddi hambisuudha. Har'a immoo maafiyaa Oromootiin akka gudeedamtu gochuun kalee wayyaaneen maastar pilaanii jettee qonnaan bulaa naannoo Finfinnee buqqaafte jennee har'a maafiyaa qopheessinee dachaan qonnaan bulaa Oromoo buqqaasuuni by any means justifiable miti. Kaleessa shiftaa alagaa irratti fincillee har'a shiftaa gudeeda keenya bayeen uummata keenya saamuun acceptable miti. Ammas by the way dargaggoota walitti qabanii nagaa jechaa jiran. No, maafiyaa makana daran qabsaa'ota kaleessaa jidduutti gadi bal'isuudhaaf shiranii ittiin deemaa jiran malee Oromoo jidduutti nagaa galchuuf osoo hin ta'in Oromoon daran nagaa akka dhabu hojii hojjetamaa jiru waan ta'eef saaxilaa deemuun barbaachisaadha. Walitti himaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. By the way gaafa dura wanni kun eegalu akka biyyatti galleen warra Eertiraarraa dhufe kana keessattuu qondaalota federaalatti malee Oromiyaatti hiikamuunne warqinaan lammaan warra jiru federaalatti malee naannootti akka hin dhufne rakkoo uumuu akka danda'an waachaan ture. Waan wasantu deemee amma balaa kana fide jechuudha. Maaltu mala? Maafiyaa kanarra aanuudhaaf maaltu nu mala? Maafiyaa dura dhaabbachuudhaaf dhiibbaa isiin uummata Oromoo irratti miidhaa uummata Oromoo uummata Itoophiyaa irratti fiddu dura dhaabbachuudhaaf callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Ka duraa yakkootaaf caasaa maafiyaa kana takka takkaan ragaa wajjin saaxiluun barbaachisaadha. Saaxiluun barbaachisaadha. Warri mootummaa keessa jirtanis warri mootummaa ala jirtanis warri isaan ganda keessa maqaa dhayatanis hundumtuu yakka isaanii saaxiluun expose gochuun barbaachisaadha. Naming and shaming is a powerful tool. Ergumaan kan eegalle amma hidhamullee baatan aangoo irraa ka'uu baatan akka duritti ija babaasanii ija keessa nama laaluu hin dandeenye warri ka Amboo keessa jirus ka Adaamaa jirus ka Shaashmannee jirus ka Bulee Horaa jirus lammaffaa bakka maallaqni isaanii irraa dhufuu fi itti deemu hordofuun kukkutuu barbaachisa. Madda maallaqa isaanii bakka isaan geessan biyya keessatti maalirraa maallaqa argataa jiran kan jedhu san saaxiluu kukkutuu barbaachisa. Qaamota international wajjinis hojjechaa jirra. Maallaqa isaan gara Dubaayii geessan, maallaqa isaan gara Ameerikaa geessan hordofne bakka jirutti firiiz akka ta'u irratti hojjenna jechuudha. Kanarratti warri hawaalaa hojjettan, warri odeeffannoo kana qabdan, odeeffannoo dhungaa nuti qaamota financial transaction addunyaa keessatti hojjetan wajjin taanee dhaabsifnaa jechuudha. Tarkaanfii sadaffaa hojjetuu qabnu qaamotaa fi qondaalota mootummaa akkasumas daldaltoota maafiyaa kana wajjin hidhata qaban saaxiluu fi hawaasa keessatti salphisuu barbaachisa. Qondaalota guddaa hamma xiqqaatti ministeera hanga kantiibaatitti hanga bulchaa gandaatitti kan maafiyaa kana wajjin wal keessa seenee uummata saamsisu, uummata ukkaamsisu saaxiluu qabna. Social ostracization. It is powerful by the way. Qondaalota kana maqaa dhayanii footoo isaanii wajjin ragaa wajjin maxxansuun aangoo irra yoo akka turan taate akka dureetti waltajjiirra ta'anii uummatatti akka hin baroonne social ostracization is a very very important tool. Akkasumas dhaabbilee nageenyaa fi seeraa kan Oromiyaa fi kan federaalaa keessatti warri jirtan qabsoo cimaa godhuu danda'uu qabdan. Wanni kun har'a xiqqaa ta'uu fakkaata. Gara fuuldura biyyaaf saba kana diigaa jechuudha. Diinagdee quucarsa. Society keenya disintegrate godhaa jira. Kanarra aanuudhaaf dhaabbilee nageenyaa fi seera keessa jirtan haaloodhaaf osoo hin ta'in qaamota isin keessa jirtan ogummaan isin keessa jirtan sun salphifamaa jira. By the way odeeffannoo baay'ee isaa waajjira abbaa alangaa, waajjira dahannatii, waajjira militarii keessaa hin argachaa jira. Maaliif? Maafiyaan tun guddattee humnaan jabaattee jeneraala tumu barra. Jeneraala tumu.
ministeera tumu hin salphisu. Ministeera federra ijoollee amree fuusin maxxanse duriyyee maafiyaa kana keessa jirtutu jeneraala fedha caala jechuudha. Tumanii ari'u. Kaardii VIP hiruu bara agartanii VIP kaardii hiruu tiraafik poolisiin tokko yoo kasaan dhaabu taate intumamaa in ukkaanfamaa jechuu halkan. Hojii keessan isin hojjechiisu hin ta'an. Kanaaf hojii tumsa nuuf gootaniin qabsoo keessoon isirratti qabsaa alaanitti qabsoonaa jechuudha. Akkasumas dhaabbilee addunyaa waliin ni hojjenna, odeeffannoo nuu kenna. Neetworkiin maallee inni akka isaan yaadan kanaa miti. Amma baankii cufsiisaniif odeeffannoo waan hin arganne fakkaata. Bara ammaa kana keessatti tiraanzaakshiniin kamiyyuu it's traceable. By the way tuqaan jirru albuuda keessatti caasaan hannaaf saamicha albuuda kibba Oromiyaatiin deemu lixa Oromiyaatiin deemaa jiru. We have information walitti qabaa jirra. Boba'aa amma rakkoo Iraan qofa osoo hin ta'in rakkoo odoo rakkoo Iraan hin eegalin hanqinni boba'aa uumame. Maaliif maafiyaa tanatu bitanii fiduu fi raabsuu keessatti maafiyaan harka galfattee to'ataa jirti jechuudha. Kanaaf kana hunda saaxiluudhaan hamma dandeenya qabsoo kan itti goonu ta'a. Waliigalatti egaa qophiin irraa qabu kanuma wanni dhaamsi nama keenyaaf qabu. Gareen kun garee hamaa Oromummaafis Oromiyaafis Itoophiyaatiifis biisuun rakkoo guddaa qabdi. Lolli akka hin dhaabanne fakkeenyaaf. Lolli akka hin dhaabanne. Oromiyaa keessa nageenya akka hin dhufne. Tigraay wajjin nageenya akka hin dhufne. Amaara wajjin nageenya akka hin dhufne. Shoora gareen kun taphatu gaaf tokko ragaaniin isinii baasa. Maaliif? Ke'oosii fi jeequmsi qaama nageenyaa kana to'atanii saamicha isaanii akka itti fufsiisan waan isaan fayyaduuf nageenyi biisan keessatti akka hin dhufne. Araarri biisan keessatti akka hin dhufne. Adda dureen taphachaa waan jiraniif garee kana irratti qaabsa'anii laamsheessanii saaxilanii akka kaansariitti muranii uummata keessaa baasuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffataniif galatooma odeeffannoo qabdan eeruu qabdan asiin gahaa nulleen qorannee ragaa wajjin isinii dhiyeessuu itti fufnaa nagaan bulaan jedha.